Ammayyuu ka bal'inaan gaafatamu jiru waa'ee laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaallee dachuuba as buuteen isaa dhabamtee laptop kan keetii fi waan obbo Lammaan keessa jiru maal qabda? The laptop itu nara nafta. You see, we tried, but biasa niti wanni ti kota 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 na ars malah ketebeta. Iro san naso das duran. Akan biaya tinggal di jarso dengan tergan. Dufu dua sana ciri dufu dua akan biaya tinggal lekkan af. Warung biaya dufe, anggur rahul itu terpakas dure. Akan anggur rai sana lembar ban ni. Akan sana tum suhe tu. Ubachi sun kaba laptop ikisan kenne. I was disarming. Kapso erro fille symbolically kan berbade. Kapso fille asgenye. Amma jara anggur dufe kana jek urra. Tasgabbi san dabsi surra. Mee yeroo kennee fi amma dandeenyetti kabnee qaqqabne qaawwa isaanii cuccufne haa deemnu symbolically sodaa naasuu yeroo san abifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa sanitti kenne. Haala lammaa odoo gaafattanii wayya fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabree wal quba qabna lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Hin gaabbu kitaaba keessaa kan hin jiru tokko lammaa deeggaruu hojjetu hin gaabbuan. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu didduudhaan keessa ba'uu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, a good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu lammaan beekuun ture. Dhugaa hariiroo hin qabnu turre. Yeroo takka lama waasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal calliseedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kiyya tokko maal jedha. Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf أنا مس I have a huge respect. Dhuunfaa kootiin etoon har'a hoggansa biyya kanaa ta'e dhuunfaa koodhaan carraa eenyuyyuu argan. Namni barcumatti kanaaf jedheetu kaleessa meeshaa qabatee bosona galee kan wal ajjeessaa ture. Afrikaa keessatti haafu Itoophiyaa taayitaadhaaf wal fixe namni kaleessa taayitaadhaaf barcumaaf. Maqaa dhuunfaadhaaf yoo ta'e carraa namni kamiyyuu arganneen argadhe. Ani maqaa dhuunfaa koof miti saba koofi. Saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba. Maaliif kabaja kanatti hore, ulfina kanatti hore, jaalala naa kennee sadarkaa kanaan kan nageessise ga'umsaa fi dandeettii dhuunfaa lammaa miti saba kana. Eessatti yoon hojjedheefin bu'aa buusaa fi yaadeen kamirraayyuu wannoo ta'e hojjechuun qaba malee ija taayitaa yoo ilaalu carraa namni kamiin arganneen argata. Yoo ta'e isa utaalee fudhachuudha kan ani qabu har'a. Isa miti garuu ani kabaja dhuunfaan qabu kabaji koo saba koo wajjin. Sabi kun yoo kabajame yoo ulfina argate duukaa kabajaman. Waan ta'eef ija kanaan ilaalleeti kan nuti hojjetaa jiru.